Ashamaa harka fuunee maatii keenyaa nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata waaqayyo isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna jirraa jirtu fayyuma keessanii naguma keessanii nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechuu jaalanna. Egaa arrasi akkuma beekamu dhufeen jira har'ammoo waan baay'ee addas nama jiruun kaleessa guyyaa kaleessa agarsiisni isa tokkoon jechuudha. Akkanatti rakkatee hojiin natti ulfaate mana jiree isinii gadhiisee dhuguma inni sobaa miti jechuudha. Hin beektanii dubartii jechuun baay'ee ulfaata warri dhiiraa waan beekanii warri dhiiraa akkoo nyaata malee waan beekan akkoo nyaata bichaadha isaan bakka qophaa'ee maaf hin uumne malee bakka akka qophaa'ee hundaa manni eeffaa jedhee akka eegu barbaadan malee. Dubartiin kan hojjetti kanatu daabsiisa minaaminni isaan bira hin jiru jechuudha. Innaa nuti immoo dubartii baay'ee tokko da'abnaa baay'ee tokko bakka inni ulfaata jiruuni kophaa keessattuu yoo kophaa taane daa'ima wajjin namatti ulfaata. Innaa kanaaf har'ammoo maal asiin qabadhee dhufe seetanii innaa kaleessa akkas jedhee dhugaa bakka galgala gammachuu nagee jechuudha. Naa marara jiruun kaleessaa sana irrooba maal jira biddeen tolchee maal godhee mucaan keellee na rabbasha akkuma isiniin jedhe amma waan guddateef na eegi jedha akka sodaata bira gatee biraa deema jechuudha. Kanaaf kaleessa galgala maal nageessitanii sarpiraayizii isiniif fidee dhufe jechuudha. Sarpiraayizii baay'ee tokko dasina jedhe galgala jechuudha. Ani akkuma kaleessa caafii isinii tuqe jechuudha. Biyya Arabaa deemuu fi biyya Arabaa deemee hojjechuufanii naa wayyaa asirraa sitti gubachuurra akkuma jedhe dhuguma biyya Arabaa deemuu barbaadetanii ani garuu gara keessatiin jechuudha. Silaama dubbiin onlaayinii taatee miti jedhe na onlaayinii ani waan hundaa fixadheetan jira jechuudha. Waan hundaa fixadhee kaasuun hin beeku ani bakka kaasillee sarpiraayiziin godha jedhee waan hundumaa dallaalarraa jechuudha gara bakka hawaasaa bilbila waasaappitiin ani zim jedhee waan hundaas paaspoortis waan hunda bakka onlaayinumaarraan itti ergee onlaayinumaarraan naa hojjete jechuudha. Paaspoortii walirratti footoo wajjin maalii jedha san kireetii immoo maalii isa godhee itti ergee turban hin guunne jechuudha. Yooma yaadni guyyaa tokko osuma taa'u yaadnaaf maaf of asitti dadhabe sila mucaan keellee gasitti naa guddata maaf deemee hojjedhee deebinee bakka mucaan keellee guddatee na eege akkasitti amma waggaa guutuu fi jira waggaan isaa fuuldura kana jechuudha. Ji'a lama qofannoo hafee ani immoo aga inni ji'a lama waggaa isaa guututti anis kan dafee namaan deebi'uu mitiire ijoollee tokko amma waggaatti ji'a shan ji'a kanaa gad hin deebi'u baay'ee jechuudha. Ji'a sadi minaaminatti malee jechuudha. Kanaaf maaf abuura kaasume innis guddisee yaa argu waa'ee daa'imaa innis haa hubatume waan nama goone alkaffaa daa'imti waan nama gootu deebisee guyyaa wajjin oolu kana mataan wajjin akkuma inni na wajjin taphadhu naan jira. Bilbilaan allaalchisu jechuudha. Kophaa asitti bakka hojii jedhee suuqii jedhee hojii mana keessa hojii baay'ee tokko natti ulfaate erga miti duraan nama hintu nu bira jiraayu namni sunillee nu bira erga deemu jechuudha. Dhugaa ammaa balaa jiru warra gibbii nu bira ta'a namni hin jira isaa gizee tokko isaan naa qabaniif jechuudha kana gana eege silaa qaatan gatee deema kaasuu irratti jechuudha. Kanaaf amma paaspoortii kiyya maaf hin deemee maaf hin hojjennee mucaa kiyyallee hin guddataa kan jedhu yaadne naa dhufe garuu nuti dhugaa dubbachuudhaaf waan dhaabne tokko hin jiru jechuudha. Manas kinoo hin qabnaa waan hundumaa hin qabna galata waaqa waan dhaabne hin jiru garuu bakka deem na godhe kaa feeyyuu waan ta'eef ani feeyyii kiyya bakka deem na godhe maaf akka ta'e hojii deeme bakka yoo deemu immoo mana madaamii fa'aa hojjedhu minaaminaamis heerumuu fi naan hin jeenaa malee kaasuun akkan argine garuu amma kanaafiyyuu fiizaan naa deebi'ee kaleessa dawwalee galgalarra jechuudha. Si deebi'ee jira torbee kana keessa hin barartaa naan jedhee ture dallaallee jechuudha. Naaf ergee jira fiizaallee waan hundumaa birrillee galchee kan tikkeetti naan jedhe innaa bilbilarra jira isinittan agarsiisa jechuudha. Bilbiluma irra jira jechuudha bilbilli kaasuu harka jira. Ani garuu misiraan ittiin naasee kaasuun akkan waasaappii minaamina baay'ee wannoon jiru.
bilbila kiyya gisee tokko innis qabee hin deema jechuudha. Ani immoo bilbila kan waasaapbii tokko bichaarraa hin qabu bilbila na bira jirurraa waasaapbii hin qabu jechuudha. Teelegiraamii immoo namna fayyadama. Kanaaf kaasuu irra jira. Kaasuun baay'ee kana waasaapbii namna kana hin beektan warri biyyaa baay'ee waasaapbii kana wannoon jedhani hin qaban jechuudha. Isaan baay'ee kan fayyadaman immoo teelegiraamii jechuudha. Fi tiiktookii warra biyyaa irratti tiiktookii irratti mi'ee. Innaa kanaaf bakka kaleessa akkas naan jedhee amma maatii kiyyaa gimmaasha bilbilee gimmaashaan bilbilee kan bilbilee natti jira. Maal abdee deemtaa mucaa kee gattee daa'ima kee akkamitti gattee deemta daa'ima xiqqaa kana kaasuun maal guddisaa aga waggaa fi jaja hin guddistuu hin qabda maal abdee deemta amma sammuu sirrii hin jirtu naan jedhan. Sammuun amma guma sirrii hin jirtu biyya arabaa nan deema kan jettu sirrii hin jirtu sammuun ta'e naan jedhani. Achumaan maatiin natti kaanii achumaan bilbiluma kiyya irratti cufee kanaaf amma kaasuun har'a guyyaa hojiin hin jiru waan ta'eef guyyaa boqonnaati suuqii jira. Ittiin himne garuu yaa of hojjetan kanaaf naannoo manatti illee biyyaarra. Shurbaa kiyyanas takkaakkalachuudha yookiin dallaalli bookootu naan jira waan ta'eef biran deebi'an garuu waan hundaa fitee jiran meedikaala minaamnasi. Kanaaf kaasuttaan nima jireetan ni maraatamu anas garaan lama na ta'e garuu lapheen tiyya lama na taate eebaade mucaa kiyya gateetuman deema bakka akkamittaan obsan jira. Akkamittaan obsa gizee galgala gizee rafsanu kophaa kiyya riifni akkamitti na qaba mucaa kiyya malee hin jira. Kaasurra mucaa kiyyatu natti waan ta'eef kanaaf innaa akkamittaan mucaa kiyya gatee deema. Garaan kiyya na danda'a na barata. Wai cinqiidhaan beektanii miti irra cinqii waa'ee duraan maatii bakka ani maatumaaf bakka maatii kiyya harmee kiyya akkamittaan cakkanee obsee deema waa'ee biyya ormaa deemu sun garuu waan duraan deemu akkas hin jedha akkamatti hin deemu. Wai akka achi gaanii baratanitti garuu ulfaata. Ani dura hojjedhee waan jiruufis nan beeka garuu haarawallee ta'uu baadhu ni ulfaata. Aga qanii achi gaanii bakka baratanitti sanuyyuu mana tokko mana sarraatanyaa fa'aa hin jirre yoo nama ga'e ani immoo sarraatanyaa mana hin jirre yoo nama ga'e anda sana hin jiru sanu bakka sarraatanyaan Itoophiyaa jiru. Bakka hojiin yeroo dabarsu waan ta'eef innaa garaa kiyya kana sabbatumaanaan hi'amoo akkamaan godha akkamaatti naanna'e. Mucaan kiyya immoo harmas hin ho'a jechuudha. Harma garuu baay'ee fe'ee hin qabu galgala gizee rakkoo naamina harma hin ho'a. Amma ka harma sanis harma rakkoo qabu akka harmi jechuun akka harmi nama hin qabne marfee harma nama goggosu waraanu waan ta'eef marfee waraanu jedhanii marfee waraanan immoo harmi hin goggoge jechuudha. Kanaafiyyuu mucaa kiyya immoo xunxoo jechuudha. Ka xunxoo duras waan beekuuf rakkoo hin qabu. Garuu ana malees jiraatu daa'imti ilmoo haadha malee hin jiraattu ilmoon osoo hin feegalle jechuun osoo jabaate haa ta'u garuu kan kanaa gadiitu gatee kan deemu ji'a jaamma kan gatee deemu baay'eetu jira nu bira deessee jechuudha takka wayii yerumaan da'u na dura ji'a tokko qofa deesse. Na dura ji'a tokko na dursiti daa'ima ji'a ja'a maatirratti gattee deemte jechuudha. Kan ji'a ja'a Kinoo amma isheen erga deemtee turte ji'a afur moo maal jechuudha. Ji'a afurii akkas na fakkaate. Innaa anis immoo garuu ani namni akkasii cakkanee akka deemu immoo jedhanii cakkanee deema natti fakkaatu dhugaa waaqaa. Garaan kiyya nama ta'e maaluma. Yaa Rabbii situ beeka. Innaa isumatu beeka ingiddii isinillee tsalooti naa godhaayi. Deemu moo hafuu amma garaan kiyya akkasuma ta'e amma mucaa kiyya garaan na nyaata akka duraa sanii ani durallee jechuun waggaa hin darba waggaa daa'imti waggaa guutte waan ta'u jechuudha. Waggaa yoo guutte bakka kaaga tokko lukaanis hin deema waan ta'eef bakka hin baratas. Ani jechuun dafee naa deebi'aa jedhee yaadne beektu yookiin ji'a lama bakka warra afaan beekaniif xiqqoo baay'ee sin turu kuuwwan aga waggaa lamaa kan taa'u hin jira kan afaan hin beekne jechuudha. Kan afaan beekan immoo aga waggaa hin guutu jechuudha. Amma garaan kiyyallee waa lama na ta'e wayine garaan ammaa na jammare akkamatti hin deema. Kaasuttaan nima jireetanii kaasuun ayyaama namatu bira jira na fakkaatee naasa erga duratti itti suuqii yoo kaasuu dhufeetoo na ayyaama viidiyoo kiyya
Inus viidiyoo inus zim jedheetuma waraaba. Kaasuyyuu namatu bira jira na fakkaate jechuudha. Asitti kiroora suuqii midhaan ejjetanii haasa'u warri jiran beektu miti ture. Namatu bira jira. Qaatan eegee ture dura viidiyoo hojjumaan jalqabna jareen dhufuu dinnaan immoo mucaan kiyyaa ganaa rafeef jareetanii yoo hamma jarri biraa deemanii mucaan kiyya ka'uu baate kaasutti ammanii yookiin immoo viidiyoo kutaa lammaffaan walitti deebina jechuudha. Kaasuunis waan jiru ani immoo waraqata waan hundumaayyuu Dubaay waan ta'eef na ergamee jira kaleessa torbee kana keessa yookiin hin beekamu wiixata yookiin qibxata yookiin roobiidha. Kan achiin darbu waan ta'eef garaan kiyya naayyuu maalan yaadadha kanuma xiyyaara keessa yoo gaanee keessa ni yaadadha bakka dhugaa ni ulfaata. Obsanaaf kenni gaa. Amlaakee wayii obsanaaf kenni. Inni akkasii hiriyoonni kiyya immoo kottu naan jetta isinii dhufaan jira Dubaatti na eegayi isinii dhufaan jira. Maal isinii fidee dhufu warra Dubaay jirtan? Wanta barbaaddan natti himaa isiniin jira. Kaasuu nayyaamaa yoo dhufuu baate immoo viidiyoo biraatiin kutaa lammaffaan walitti deebina isiniin jira. Agasitti nagaa naaf ta'a.